أيه لون تقجل لم تقول لنا واش من جلا خدبوجي هي سيماني واجرا وفي سيمانيتي أكن سيتي ديبي سيمالي وفي ميتي واجرا تيجي أتجرا شابون يستينا إيه تعاين زول أيه أكنا وني برا مرنون أكنا كبيرة كبيرة أيه أيه أصلا maal seetan warri lafa qabachiisu nu bokkoosa jechuudha. أيه Bokkoonni kun dhugaa asirraa kaan waajjira qabna. Amma akka arroojiidhatti waajjiraan kiyya hardiim. Hardiim eegan bakka san dhaqee misoomsee jee booda addachi kiyya mallee bargaa jira. Lammaffaa achillee dhaqeeti isa sanillee mul'isee jalatti wal geenye misoomsine bifa saniin. Omdaalan gaafa jiru fi kasinjillee wal qabanne haala jiruun nuutu lafaan ga'uu danda'a juzureen jettee uummanni keenya uf dura nu kaaye nuu kanaas lafaan ga'uu danda'a anamma akka arroojiidhatti waajjirri keenya hardiimi dhaddachi keenya bargaa jechuudha kana misoomsinee walitti deebii dandeenya jechuu gama kiyya. amma yaada jara lamarraa fudhatanii ani qunne dhaqeeta waajjira baabboo dhaabee waajjira baabboo jechisiisaa je qunne san inni sammuu ardiim dhaqeetiin ardiim waajjira keenya haxaa'ee arroojii jechisiisaa je akkatti tokkotta hundi jechuu waan barbaadu ati reefsi kan ta'e reefa amatu illee boodarra deemi akkasuma akka buleeyyiin keenya jaan wanni akkanatti nutiituun ardaalee gilaa dhabaatu hedduu haala nu qabaramsaa ture ofillee nu wallaalchise ammarraa qabnee waajjira keenya bannee araddaa jilaa teenya san akka araddaa oromoodhaa goonee inni misoomsinaan jaarna gama kiyyaa. Eeys araddaa teemi qaba. Araddaan tiyya hirna. Ayyee. Hirna jechuudha. Ani alga. Waajjira kiyya hirna. Achi galee waajjira kiyya banee ni misoomsa. Dhaddacha kee? Dhaddacha kiyya. Waajjira kee bantee dhaddacha kee haaromsitee? Haaromsee Eeyyee. ni misoomsaa jechuudha. Naannoo san alga jechisiif. Ni jechisiis. Eeyyee. Ayyee. sagalee Ayyee ayyee. Araddaan biyya waajjiru kiyyailleen diidaniiniti. Diidaniinni godheetan akkasitti rabbii kiyyajee waajjira bane qondaallan kiyya jala hiriirse achitti misoomsee taa'ee tolchee walitti deebidaa saniinan ammarraa ka'eetin itti duulaadha wanni dubaamu kadha murannee du'a ammallee hamileen tadbarra jirra wanni tadarra alaa takkallee hin tootun hin ta'in wanni haasaa ol nu jirtu dura sabtu mataa ture. Ayyee ayyee. argadda aje Isin alga fixadha fixate. Tokkuma qabdanii. alga dubbanne Alga fixanii. Amma isin eenyu? ani yaada waliigalaatiin man Sannaa dhiisatti booda si'an. hayyee Bokkuun naannaa fixani. Baaboo fixanne isinis. Amma isin yaa. waajjira keenya gartee bokkuun dura bu'ee Ayyee ayyee. gartee qondaallan jala hiriiree Ayyee. waajjira keenya bannee dhaddacha keenya dhaloonyee san booda gartee kaa eega dirree teenya tolfanne booda oda deebinaan jaan Isin eenyu isin eenyu? nuti miidhagdu Afurgalaani. Afurgalaan jiga Afurgalaani. ofimaa barreeffama Afurgalaani. wanni keenya miidhagdu jechuu barbaadeeti. Ayyee ayyee. Erga isuumanii fitti deebi. Deebi. Ayyee. Wanta kana dabaafachuu fe'e. Ayyee. Ayyee. Ona keenyatti deebinee walii gabaafnamoo waajiraa fi ona kanaatu na harkaa walitti naqame dhiifama. Takka Oromootti qabnuu miti. Ona keenya fi dhaddacha keenya kagaadullatti deebineet har'a achi isinii gabaaf. Gaafa soddoma inni wal taane akka bokkutti mari'annee bara. Amma gaafa kana kan yajje mari'annee dhaddacha keenya waajjira uummataaf haifuu malee isin bokkuudha ifaadha. Bokkuu murteesseera. Maal jee waajjira keenya fi dhaddacha keenya irreessa keenya haxaawwannee finneet gaafa soddoma inni magaalii kana gaafa soddoma walitti deebinee tuuta kana jalatti ituu taanaa inni. Eeyyee sigalee akkasii qabanneerra. Amma siima. Amma nayi ani waajjiraan kiyya hullo jira waayyeedha ammoo akka huratti asirraa kaanee
waajjira kuraa xaawwannee achirraa تقرأ تروح قبل اسمه أنا حاجة achitti dabarraa waajjira keenya xaawwannee walitti deebina gaa barsiifanne أقرأ بود kiyyawaa ulloo ولو kiyya ulloo إيه تبلتسك واجب بذلك تبلتسك Hulluu ayyaa hulluu. ضربك بخلاص خلاص أيه أما كا يتون المتين اليوم أتايونين أتايونين سالكي أما أتي لما أيه كان أيه واجرا خيبانته ندچا ساتويته الرئيس اتنانويته ولد ديبنا چودارو لبوسن ادايو فكيسته انيلن سيمديمو انيلن كو اروجيلن سيمدي برغا دكه سيمدي انيلن تدچسا ارومسه اسي لمان قبديه چسن ايه قالوت akkana fi arge nuti gaagaru waajjira keenya galmee oromooti galmeen oromoodha galamsa jira waajjirri keenya tokkolleen qunne jira akkuma gartee egaa murteeffanne sanitti rabbiinis gartee nu wajjiin haa jiraatu haa qunneetillee haaroomfanneet qalbee galamsootis haaroomfanna galmeen keenya galamso jira gaafa guyyaa kudhanii gaafa isin qunneen jirtan ilaal gaama hala biraan deemin amma gaafa guyyaa gaafa afurtullachaa isin qunnee jirtan amma afurtullachaan deemutu hin jiru gaafa guyyaa kudhanii isin galmuma jirtanii achira deemam achitti huno galmeen teenya galamso ayyee ayyee awsaidii galmeen teenya achitti ni haaroomfannaa jenneeti abdii teenya gartee gaa hortee qaaluudhaati waliin akkasi murteeffanne boo misoomsine isin sunsuma sadii misoomsuu qabdan ayyaantuun isinii warra ayyaanaa ta'uu qabdan birriitiin isinii warra birriitii ta'uu qabdanii jechuudha raayinii isinii warra raagaa ta'uu qabdanii jechuudha kana sadeen galmee keessan keessatti qopheessitaniiti gaafa san walitti deebinaa jechaadha akkan ayyee ayyee ani bokkuu baay'ee ayyee bokkuu baay'ee ta'ee akkuma qajeelfama abbaa gadaa ulfaa kabajamaa abbaa gadaa keenyarraa fudheenan ayyee Kontalan kiyyaa fi hayyoota manguddoo baay'ee walitti qabee habaayin ta'illee walitti qabee fudhadhee raayidullee raayisisee akkasitti waajiraan garbii baay'ee duraanu tabaayii hililamtee jirti nam tokkolleen itti dhiyaateen qotu garbii nami damee muruun jiru daddachallee namni muruun jiru daddachaa fi garbillee wal bira akkasutti haarawomsee akka gaariitti gartee hormallee itti qalee afurbaayee fi afurbaayee maqaa mul'isee eegas ituu kudhan maqaa mul'isee akkasiin gammachuudha sitti deebi'an jaabawan kanaan haa beeka. yaada namni ultumuchi jaanne nuuf sirreessuu kanaaf hayyoota yaamne nuuf sirreessan jennee bakka nuti immoo heera quuqaan yoo jiraate heera quuqaan hiixanii bakka tana quuqan boqoo qaba hajuu ni barbaanne. Aye aye. 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 مرمسن ديبي ومن خين ومتى بلا استر في خنا مركنيس هيرا دبن قبو أيه. اجيلا قوت في قوت تفدن ورد لغر او ربي هابو كان aye aye. 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 Haala waliin nama galti Aye. waajjira kana qabatu irratti akkuma inni keenya ammadda suurutti gargaarsa keessan barbaadan waajjiroo sanuu bakka hin beeknu haala abbaan gadaa miidhiisee akkatti bakka san ta'ee waan